Absaan abbadhu galatoome achumaan deemee. No, dhiisi ni dubbisuu. Amma maana gaafattaati. Waan nan jetteen beektu waan afaan inni dubbate suma gaafadhaame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii. Har'a anaa fi barniitu dhufee viidiyoo pranki takka absee irratti dalagu yaana. Akkaataa daleenu barni na isiniif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenya. Hadda pranki godhoni deemna abseedhaan. Prankiin immoo akka bootaan haa qabu laaluu saayiba isaatii ka yaaduu fi ka usni caalchisu kan laalla jechuudha. Maal jennaani obsaan wajjin dalaguun feenuu jennaani. Usnaan illee quba qabdi. Pranki ka goonu abseedhaan. Akkana na sinjirretti prank goona husniyaadhaan fidii kottu jenneerraani. Na saniifuu nooliin tura. Annama akkana sinjirretti dhofadha. Sirri fakkeessi garuu ayyee. Yaami uma abshirna irra dhiisii pranki. Sirri fakkeessi. Akkasii hanga isaan dhufanitti nageetti. Wai bilbilli silleen dalagu. Oh, isi bilbilu jira. Usni. Dhufu jirra. Eessaan baatan? Ol seeni ka. Qajeela ol seeni ka balbalaan. Ni mudhadha. Kotto dhufu jiran kaameeraa qabadhaati illee karas deemi dhokadhu. Karas hin mudhatu ta'e laakiin. Kabaja ka. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Amin. Hai. Kam jirtan? Kota kana nasi gata. Akkana bareedeeti mi'aati. Maayyo yaadu achirra na teessisoo akka. Maal naa godhu? Oman godhin bakka dhaabachuu. Bakka biraa deemu ennaa hin beektan isa. Walla? Abseetti eenyuminaan jetteen? Isin si ajabsanii. Asi ajab. Ani nagumaaf. Nagam. Feeroo inshaallah. Waan si dubbisu fedha. Usnaan adeemta? Rakkoon qabu. Baata isiin illee. Waan si dubbisu fedha. Kara dalagaadhaani. Waay dalagaa? Kara dalagaadhaani. Injiraamii nama seene wayiitu jira dalagaa kana keessa. Nama waliin dalagu? Eenyu jira? Nama hanga keenyaa eenyuma? Eenyu namni jiru namni waliin feene? Sima fidee fi wajjin dalagu jirra sima kabajjinee beektaa gammaan feene nu. Ani feene gara kiyya. Saayiba keeti. Saayiba kiyya obsa. Maal ta'eetu feene jechuun rakkoon isaa maali? Nama tokko waggaa jibban uumaaf jibbanii wayiif siin taane rakkoon isaa maali? Maal irratti beektaa ammallee namni ni jijjiirama yoo waan takka amala hin taane qabaate ammallee inni waliin nuuf jijjiiru. Inni walitti isin fidaa dalagaa na fakkaatu. Sabiidha dalagaadha. Dalagaa basanillee wajjin dalaguun feene qaba. Jechuun maaliif ree? Kanumatti lafaa haatuun waliin feene jechuun. Ati yoo dubbisteen maaliin jaa? Basni akkan waliin hin dalanne. Rakkoon maal wallottanii jirtanii? Bara kanaan dhiibu jira. Anu santu na dhibeeti mee abseema wajjinaa see abseema waliin dhufanii isa waliin dalannee. No waan inni siin jee jira waan nuti hin beekne. Moo waan si godhee jira. Dalagaa masan wajjin dalaguun feene gara kiyyaanaati.
yookiin bakka inni jirutti diraamaa illee taatu maal illee taatu bakka inni jirutti dalaguun fedhu bakka inni jirutti yookiin nawwaamini yookiin hay maaliif re yoo walola qabaatan dubbii keessan haasofneeti finna isa waliin dalaguun fedhu no barni maal ni beektaa yoo ka walola qabaatan ta'e dubbii keessan haasofnee finna bakka yoo kasi balleessu ta'e karaktara nu dalagnu keessa yookaan inni jiru anatti seensisuu qabdan bakka an jirutti illee sanatti haafiddanii fedhu ijo akkanuma lafaa haatimu maalirratti yoo amala kasiin taane wayii ka jiraatu yeroo dalagaa saniif dhiisee gisee dalagaa akkasuma waliin dalagu yoo ammoo san gubbaan amala barra amala hamaan hin qabu barra waggaa meeqa waliin jiraachuu jirra saayibakee waan ta'eef soo hayyee amala isaa naa himire amala inni qabu kasii argisiisan naa himiti waan akkasii irraa gorsine waliin daleenya maal qabu san gubbaan waan an jenne hindi duudhagaa ati dubbisi maal jeen dubbisan isumaa dubbisiiti bakka isaan haasofsiisine jechuun maal jeen haasofsiisa akka isa waliin dalaguun feen ajaa'iba akka ati isaa waliin dalaguun feen isatti himaa jechuudha itti miti hamaa booda Mee ati osoo bilbilii meetti bilbilaa wanni akkana hin bareedu beektaa yooniif waajjira ta'e waan akkanaatiif jira jaanii irree ba'anii waan kennan maali callaa isaan qabu Hello. Assalamualaikum. Kami. Nagaya. Esa jirta. Me kara ganda sanin olbay itin bakon bakal gaf kan video absen prank hojjenna gotan san. Eyan achinga komme ngarsirra achi seegu jirra. Daddafka. kophee harka fudhadhu ko Kophee harka fudhadhu ko sin jedhabse. Haya daddaf. Rakkoo keessanii haasoftanii waan furamu yoo taate hin furama wanni hin furamne hin jiru dammoo. egaa yooniif Haasoftanii furtanii jechuudha. walola qabatte yoo ta'e walitti bu'aan gammayyuu saayiba kee ta'ee fi cadhisneetumaan waliin Maal si godhe eessatti sabeena qoy bakka biraa wal agartanii bakka dalagaa malee bakka biraa wal agartanii yoo bakka biraatti wal agartan qaba ta'e Asuma wal bartanii misili. asumatti wal Duma hanga wal agarre isaanii wal lulleen agarre yeroo wal nagumaa waliin dalagu jiranii ammuma arrumaa haatee arrumaa hin beekne gaafa mee isaas ni gaafanna waan jirudha. Yoo waan simatu nuuf fideef simatti waan jenna jedheeti malee So waan illee gisee nama fidu gaana waan itti amanu tokko hin fidu beekaa nama dalagaa nama dalagu jee yaa'u tokko hin fidu Wani malee. anaaf illee ta'a orooreedhaadha. Waalaikum salaam. Rafu jirta? Fuula guurra jirtedha. Reefaan qofne. Qoy dabbareen isaa. Oo wanni si hamnee fi barni maal goote nati. Itti waan nuti hin beekne maaltu jira. Barni, nagaa. Waan walitti onnaa taatanii jira. Yaani yoo walitti buutanii takka haasawarra waan waliin galee jira. Karaa kiyyaan hin beeku. Barni. So barni ati waan jiru. Inni karaa kiyyaanumaan jiru beeku jiraateefu ati waan jiru wanta Barni waan si Ere rakkoo kee himi rakkoon sanni furamaa bara. Yoo rakkoon himne akkami furamaa afaan. Amma naan kas kama galle. ammas hin jedhe kana kama ammas hin jedhe kana isuma fedha La gabaabinatti maaliin beekama dubbii reessuuf deemtanii sin. Si waliin dalaguun fedhuu jetti. No jechuun akka isin Maal rakkoo maal akka ta'e himaan jirtu sin ati yoo rakkoon jiraatu nu himu. Hin beeku gaa barni maal si godha? No banni akkanuma lafaa kaanii hin ta'u beekaa. Lafaa kaanii namaa si wajjin dalaguun fedhuun hin taatu. Wallahi hin bareedu. Takka gisema wala waliin dalaguu dhabu eega waliin dalaganii dammoo adda ba'uuf sababaan jiraachuu qabu. Sababaan jiraachuu qabee. Dammoo sababaa nama sammuu namaa keessa seenu. Amallee Sababaa mucaa inni waan miskiinaa makkaraa miti. fuudheeti inni jibbisiiseettu kanaa miti. Barni. Ammallee mucaan kun Maal miskiina. miskiinummaan siifika saayiba kee waan ta'eef miskiina jechuu jirtaa baratan Aboo amala Egaa hin beekne maal narratti agarte maal balleessa? Ati amala akkamii qabda boo? waan hin Keessi beekne aartee keessi kana waliin hunda waliin qabdanii jira. waliin Yoo dalaguu qabatti bira geessa. Baay'ee ani hin beekne. Wanni kun waan guddaadha beektaa waan qallaan hin
Yoonni waan jiru jiraate waan akkana jiru. Barni maal si godhu? Maal na gaafatta badii na gaafatta deebite. Nama waan si balleesse irratti hin beeku. Koo isin eessa wal agartan dalagaa malee. Koo isin bakka itti nu duuba wal argitanii? Kana na dhibee bar. Barni. Sayyoo wal agarrees nu wal agaraatti dhiisaas. Nu wal agaraa miti bar wal agaraa kana dubbii jiraami kuno. Garuu wal agaruu keessan dubbii dalagaa hunda balleessuun qabu re. Wal agaruu keessan waa tolchuu qaba yoo wal agartan malee. Yoo argitan waa tolchuu hin qabdan malee kana. Amma bar wal agaruu keessan. San naagaa baatee ana deebiftu. Barni maal si godhu? Amma maana gaafattaati. Waan naan jetteen beektu waan inni afaan inni dubbate suma gaafadhaame. Maan naan jedhe inni. Obsa maal jettee ni jette? Bro asoo deemu jiru dhufnee argaan. Nulleen bakka jarjaraaf bakka ho'i deemu jira. Kusni wallahi na. Sani fudda fara kote sanfura. Sawaan jiru. Takka rakkina jiru nu himati yoo furmaan ni jiraate furmaan. Silaa bare isin akkana gootee teenatti himte bara. Bakka atu hin jette. Anna waan godhen beeku abse yoon waan osoo hin beeyne itti dubbadde. Hayyoo gaawaa gootu ulii sheeggannaadhaan godhu. Banni nu hin bilisaarra qofa. Ay huliin nu hima yoo beeki. Ata dhafnu hima. Arraaf nu himiti waan kanaaf hinne. Nama yoo ni hun sireesi barni maal. Ni beektaas hin jettee bara. Yoo normaal madalaguun feene dalagumaan fadhu jimalee waan hin kaasi godhe. Dalaguun fadhu maaltu fideessa? Aadaa normaaluma yoon feene gaana hojii dalaguu haa himtu. Jechuun maaliif hin feene ree? Jechuun maalirra? An gaambee hugaabse waan inti balleessan. Soon beektuun isi gaafachuu jirraa us gaaree. sirrii kaasete. Kami dawal? Haa seemisiti. Saya? So akkas. Wajjin dalaguun fedhamu. Absee kana san jechuun fedhamu. Nu eegu jiranii? Barni wajjin dalaguun fadhuun. Deemuu qabnaa nuti. Nulleen deemuu qabnu bilbilu jira. Dafaa bitaa gurmaata. Hayyanu Bakka himate. kanuma sitti muu fedheeti. Egaa maal jechuu? Bakka. Moo normaaluma Osoo akkuma yoo dalaguun dubbantu waan fedhu. gootee ni jirtu. Dhagaye. Gizee kam wal argitanii waa gootee ni jirtu. Takka hojjechaa maal jettee ni jirtu. Absee dhagaye. Amma jarjara qabdanii isinillee bakka keessan deema. Wannaan siyaameefillee kanu. Bakka inni isaa waliin dalaguun fedhu bakka inni argametti rakkina jiru natti himi. bakka inni jirutti hin ayyaamin dalaggaallee taate. Bakka inni jirutti illee isa hin yaamin. Bakka dalagaan nu afran nu barbaachisuttoo. Bakka nu afran kan nu barbaachisuttoo. Ana keessaa na baasuun laazima akka dirqama. So akkana goonaa jechuudha. Akkana ta'eefu torbee tokkoof dalagaa dhaabneeti. Hanga rakkoo keessan furru sammuu walitti deebiin. No dalagaa maa Amma gisee biraa dhaabdee akkas osoo hin ta'in dalagaa waan dhaabdee. Jechuun waan beekti yoo jiraate hin biree. No dalagaa waan dhaabdee takka hin jiru. Obsa waa yaadatte yoo waa yaadatte jiraatte nu himiitiin furmaata goona. No waan yaadadde takka hin qabu isni akkamiin beektaa amma. Normaal yoo lafumaa kaatee anuma jibbitee si hojii dalaguun fadhu. Ataan meesaalee baasuun feenee misaniifi. Saayibakee waan ta'eef baasuun No isallee baasuun fadhu jedhu waan simaami. Yoo waan kana haasoo inni furree dhimma taani. Akkanuma lafaa kaatee Hojimaan fuuffee bara. an laal inninis bahee atis baatee akkasitti hin fadhu. Akka atillee baatuun fadhu akka inni illee bahuun fadhu. Waliin dalaginee eega jennee walumaan bakka takka dalaginee. Hanga rakkoon keessan furamu. Bakka yoo isiin dalaguun fadhu an waan hin godhen qabu. Absaamee guutuu akkana dhageeffadhu. Torbee tokkoof akkas gooneeti walii jallee haasoo dubbii keessan eega furree booda dalaga deeme. Amma jarjaru waan jirru deemuu qabna kami. Ammallee karaarra dhaabbachuu jira. Waan waan ta'anii haasawanii. Isin waan akkana haasa'u kana karaarra. Isiin amma dalaguun fadhu eega isin jette. Maayillu taa'ee feetare kanaaf nu yaamtanii ka jettu saayiba isaatii miisatti Jechi kee manatti haasa'uu hin dandeenyaa yoo bakka kana seeraan teennee bakka ho'i teenneetiin bakka akkasitti seeraan furmaata godhuuf hin turraa yoo bakka. No amma yee akkasii amma waan inni isin dalaguun fadhu jettee mire anna rakkoon qabu isin keessaa. Dalaguun fadhu. Bara amma finnee bara laallee teenyeeti akkasitti walii gallee dalaga. Isii fadhutti hin jirtu. Tasii dhiisi amma. Isee biraa haasoo naati mataan jabaatin. Akkas. Dhiisii jechuun kiyya. Teenyaa haasoo Atillee waan naree. haasofte eeggataa haasa'e yaaki. Kanarraa haasa'e. Bakka teenneetiin furmaata goona akkuma abseen jedhe san torbee takkaaf nama gargar taa'ame waliyyuu argina akkuma dharguma keessa sanuu dhiisamee. Akkamiin beektaa anaa isin jeequ jira. Anumaa isin jeequ jira. Lakki maaliif nu jettu? Na dhagayaa dalagaa dhiisuun torbaan tokko waan guddaadha. Saniif Yaa obsaamee atillee mataa nu garagalchiniiti. Namni wanni guddaan hin beekta dalagaa qonnaa kanarra namni walii galuudha. Walii galuudha yaa. Yoo walii galtee qabaan waliin waan haaraa walii jalannaa biti. Akkamiin amma torbaan tokko dalagaan dalee. Torbaan tokko biti baatii tokko illee jettan maara. Eessumaan wannummaan kun isin gidduu adeemu. Barni inni lammaa aartee jirti waan ta'eef aaraa buufattee Kana dhuftu. godhee jettee. Bakka aaraa buufattu. Bakka isin atiin jedhu jirti ati himuun feetu isin himuun feetu. Bakka dhiisaan isin jiru.
Nujiddu jirta. Ottos. Jiddu. Akka soon ta'in dalagaa keessin. Amma bar iqaa wayna fakkaatu jira waan isin asirta waan daa'immanii. No daa'immanii osoo hin ta'in hin fadhuu egaa itti hin fadhuudha miti. Ati maa ayi. Niin kolfamoo hin kolfu addaan wallaalee. Qoy rakkoon tee maali ati? Barni mindinno. Isa rakkoo no qoy mee kabarni dhiisi isa rakkoon isaa maali? Adeemutti dhiisa. Hin fadhuu itti himati yoo ustee. No isin itti dirqitanii maa daleessiftaree. Ati maaltu cinqa waa isin nuti haasa'u deemam ni haasa'u inni. Isin miira keessa seentee yoo jette ati Hanga isin tasii boytu maaliif daraan walitti dabaluuf deemtanii isa. Yaamuun qabnu ture barus ni ammallee. Isa yaamuun qabnu ture. Ani rakkoo addaan hawwannaa ta'anii fi miira kanaan. Amma ciqiciquma nu dheeresse malee waan tokko illee nu himne. Amma isi aaru jiraami. Aara buufatu illee. Maalitta? Himu yoom fenoo isi. Maali aarti? No gaa waan hin godhe osoo hin qabne naasii hojii dalaguun fedhe yoo normaal dalaguun fedhe. Jechuun waan gootin ma qabdaree akkama lafaa kaatee jetti isin illee hin jettu. Hai waan hin balleesse waan anaaf balleesse ana beekuun qaba. Tariyaa soon beekin faadu gonkortee ta'u malaami. Abse amma tirikii bishaan dalagaa asitti kufadhaa dalagaa torbaan tokko maal jedhanii daabina isii yoo fedhe gaafa soitanii feetanitti naata walaa hin barbaaqalle. Barni mindinno shiguru anchi tanaagari absaan abbadhu galatoome achumaan deeme. No dhiisi ni dubboo yuusu jiraawe. Barni akkasiin teenyeeti. biraayee deemiti yoonna ta'e. Obsa. Mee deem yaami. Deem fidiin akkanatti dubbiin dheerata. Maal kadhattanii? Mindinno shiguru. Hadhaaf feetan. Galgala gad dhufuu hin dandeettanidha? Injiru randleman. Iko fagoo jira waan qaba. Duga yoonin fitadhe isiniif bilbila. Ayyosh. Hai bar naarsu jiraa bar. Naarsu jiraa bar. Frankie da kamera nabine. Kamera ni dura. Ang waitan ne ci dabbate so wam kamera arge saranille. Waitan ni faso zekna dabbate so wan arge jirnu. Frankie. Ani nu masih makan. Ani bakkalte jiraama. Garuu Naata bakkalte. saayee dhugaa akka taate. Naata bakkalte kuno. Akkama sidii salaala osoo anjala deem jechuun baadhe. Filachuu dadhabe beektaa. No an maali yaad jiru ita. Inillee deemee aaraa qabbaneeffatu illee maaliif yeroo Naata bakkalte ati gaaf kan akkam nagooti. Irraa naa qabal qabboleettee jechuun kun akkanaati. Laal osoo anjala deem jechuun baadhe sela deemaan jiru. Wallahi. Mana keessan bakka kallenna. Yoo foqirraa fidel bufaan seenga. No wali puja no kadda jira kamana daka. Garuu kameraan beetti bar. Kottu bay. Anarratti kana garaa jawaate. Anu yu bilbilteetiin gisee baatu irra sanna bilbiltee prankiin godhuu barbaade. Eessa dhawat? Mudhattu. Duratti kanatti bira dhaabattu soo waan argite seeraan. Maal argaa gamsiin Silaatti fufnaa iyyuu bar. Narra naqees yoo. Eeyyee. amma naqaa waan kana haalti hin jiru ree isaan kun ammallee jarjara jirraami. Garuu saayee dhugaa ta'e. Maa deemnu Maa deemtare. Hai jadi nae. Hai jadi medu. ni mul'adha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka har'a nama sadiin na wal ta'an. Koo qabdu turan? Isinis nama sadiin na wal ta'an. Kaameramaan afur. So maa miti irraan kafaladha inshallah. Tokko tokko isaaniitti tokko tokkotti irraa kafaladha. Galatoome akamaan jiru waan biraa. Galatoome. Nagaan nuti. Nama dhugaati nama dhugaati. Nagaan gala. Kara kamera isaa deemu ka. Akkasii hordoftoota keenya saayiba dhugaati agartanii absee hedduu bakka saayiba kiyya jabaadha. Har'a agaree akka naafillee yaadu bichaa karaa deemu dhabeeti akkana jechuu ture. Na prankiitti Filachuu dadhabe. Anas baasuun feene innillee abahuun feene. Prank ajaa'ibaa irratti hojjenne hanga viidiyoo biraatiin Jarjara qabaniif malee itti dheeressuu silaa xiqqoo waachisuu kaane saniifuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye.